Uffata hantuunni nyaate deebisanii uffachuu yookiin mana hantuunni seenuun akka milkii badaatti biyya keenyatti beekamaadha. Osoo hantuuta tokko mana keessanitti argitaniis summii yookaan kiyyoodhaan adamsitanii ajjeestu. Nyaata hantuunni irraa soorrate immoo soorrachuun miti arguufuu namoonni dhiphatan danuudha. Biyyoota tokko tokko keessatti garuu aannan hantuunni irraa hafte nama soorratan otoo argitanii isin maal jettu laata? Garuu aannanii fi nyaata hantuuta irraa hafe soorrachuun akka carraa guddaa fi milkiittis akka ilaalamu ni beektu laata? Akkuma galeefitti namnuu amantii mataa isaanii qaba. Kun amantii malee jiraatus danuudha. Garuu hawaasni addunyaa keenya har'a hantuuta waaqessu ni jira. Osoo maallaqa hiriyaa horii fi ofitti waaqeffatanii nama hin ajaa'ibu. Dinqiin biyya Hindii silaafuu himamee uummanni Indiyaa warri kaaba dhiyaa Indiyaatti argaman hantuutatti waaqessaa jiru. Indiyaatti manni qulqullummaa kaarni mataa keessatti hantuutaaf kenna addaan kennama. Manni qulqullummaa kaarni mataa jedhamu kun jalqaba jaarraa 19ffaa keessa Maraanjaa Gaangaa Singaayitti waaqayyitti tolfama kaarni kabajuuf jalqabame. Akka jarri kun amananittis giiftiin kaarnii durii mallattoo injifannoo fi beekamtiiti. Har'as injifannoo fi beekamtii argachuuf hantuuta adii waaqessu. Manni qulqullummaa kun warqee, meetii fi marbilii irraa kan ijaarame yoo ta'u, mataan mana qulqullummaa kanaa warqee irraa kan ijaarame yoo ta'u, bakka kanattis hantuutaaf aannantu kennama. Aannan hantuutan dhuganii quufanii dhiisan akka waan eebbifamatti waan ilaalamuuf dabareedhaan aannan hantuuta irraa hafe kana namoonni harka isaaniitiin dhuguudhaaf irratti wal sardu. Akkuma amantii Indiyaa durii gurguddootti. Indiyaa durii keessatti namaa fi bineensi walitti hidhamiinsa guddaa qaba jedhamee amanu. Garuu kan nama ajaa'ibu dhukkubni danuun hantuuta irraa gara namaatti darbuunsaa beekamaadha. Kana saayintistoota Indiyaaf himuun waan nama irraa eegamu miti. Sanyiin hantuutotaa kun kaab jedhamanis ni beekamu. Kun gosoota hantuuta gurraachaati. Warri hantuuta cuquliisa waaqeffatanis ni jiru. Kaaba dhiyaa Indiyaatti wanti kun baay'ee beekamaadha. Warri hantuuta kaabas jedhamu sooranis kaaba dhiyaa Indiyaa keessatti jiru. Kaabas jechuun kaabas marwaa jedhanis ni beeku. Hiikti isaas ijoollee xixiqqoo jechuudha. Kunis akka mallattoo qulqullummaatti ilaalama. Kun immoo kan inni ta'uuf akka tasaa balaa tasaatiin namni yoo du'e ejjeennata nu galcha jechuudhaan amanu. Amantii keessan isiniif haa cimsu jecha ajaa'ibsiisoon keenya torban kana gabaabinaan xumurreerra. Ani Inkumaa Taamiroon ture. FUM chaanaalii subscribe gochuu hin dagatiin isiniin jenna.